Roza kana caqafanneetiin walitti deebina sagalee isaanii kana na caqafadhaa isinin jechuu barbaada. Akkuma beektan mucaa kana biqilaa ijoollee maarkeetti karaa irratti gartee information isinii kennu jecha gartee nama waraabaa jira. Wallahi akkuma beekamu amma dadhabeetiin algaa irra ture jechuu algaa qabatee taa'aa ture. Amma immoo ka haaduma isii beeksisanitti amma galaa jira gara biyyaatti galaa jira jechuudha. Akkuma argitanitti Rozaan dhabamtee jirti. Rozaa dhabee jira gara biyyaatti galuuf deema haadhiisi akka malee taa'aa jirti jechuudha haati isaanii. Kana fakkaata viidiyoon isaanii jechuudha. Obboleen kiyya hojjetuuf kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma argitanii viidiyoo irratti illee Abbaa Roza kino gara biyyaatti galuuf deema. Rozaan dhabamtee jirti jechuudha. Namoonni tokko immoo Rozaan karaa baharaatiin ammallee biyya Arabaatitti deebitee koomantii mucattii takka hedduu takka garaana nyaatee koomantii dheeraa barreessitee jirti. Isinin jechuu barbaada jarana mucaan kuni waan keessa jirtu maal akka jirtu isiif rabbitu beeka. Maatiin isii immoo cinqamaa jira. Sirriitti cinqamaa jira maatiin dhugaa rabbii dubbachuuf. Abbaan isii dhaamsa isii dhaamate. Viidiyoo kiyya na dhageessa na deebi'e ilmootii yaada muraada keessii guuta. Dhugaadha. Abbaan haati yeroo jiranitti yaada muraada hamma humna isaanii namaaf guutuuf ilmaaf guutuuf hin danda'an. Ilmoon isaanii tun immoo tan baay'ee dadhabde. Dhalaaleen takka warroonni sammuun isaanii hiyyaanne. Dhaamsa isinii qaba laalaa. Warroonni afaan keessan adabachuu hin dandeenye, afaan keessan qabachuu hin dandeenye, afaan keessan lugaam itti godhuu hin dandeenye, lugaam ammarraa qabii itti godhe sitti himee jira. Gabbaatu gabbayii dubbadhu akka ilma namaatiiti. Yookaan immoo nama jala deemtee afaan hin banin. Wanti ati Rozaa gootuun jirtu si caalaa nutu sagalee ta'aafii jira. Ati bakka bara laqaaqaamii jechuudha jirti miti dhalaan takka jechuudha. Bakka geette hundatti jechuudha. Khayriin hin dubbattu. Bakka isin koomantii maaf xaal jechaan deema hojii kee hojjedhu bo. Kee waan takkan barreessitu jechuudha. Waan ati barreessitu waan sammuu dooma namni sammuu dooma barreessa jechuudha. Kijibduun kasi baase jira ka waan hin beekne odeessitu. Annaman dharabsu bakka jechuun dhalaaleen takka akkanumatti ka laalanuu nama jibbisiisuuf taatu gafaxaan marti jechuudha. Nama jala deemte sanuu taanaan ani bari hamma beekutti dubbadheen jira maaltu si galchise. Dhimma Rozaa dubbadhe dhimma abbaa fedhee dubbachuu danda'a mirga qabaawaa si maaltu si galche. Barbaaddu gadi bayii dubbadhu. Feekii keetiin hin fayyadamin feekii suuraa feekii kaatee suuraa nama fuutee piroofaayilii irra kaatee suuraa feekii kaatee gabbaatee akka nama jaba. Kijibduun kasi baase hin jira. Suuraa feekii kaatee. Ani hamma rabbiin kenna dandeessitetti hin dubbadha hin maal goota. Inumaa waa'ee Rozaan dhiisu maal ta'u hedda. Irraa hin dubbadha. Hin ta'aaf sagalee amma dandeetti. Maal godhu heddaati. Maaltu si dakkalesi. Maaltu si galchesi. Barna ajaa'ibde. Dhalaaleen takka sammuun isaanii akkitti isin yaadan bichaan beeku. Hojjechuu baadhee mirga kiyya alanka keetii suuraa feekiidhaan hin deemu. YouTube'ii feekii banadhee jechuudha. YouTube'ii feekii banadhee hin fiigu. Gafaxaa marti jechuudha. Barbaaddu gabbayii dubbadhu. Warroonni dhukkubsata isii qaban jechuudha. Miidiyaa guddaatti geessaa jedhanii dubbataa jiran. Sagalee hamma nu dubbanne kanaayyuu namoonni meeqa hookin dhageeffatee callis hookin dhagee irraa dubbachuuf yaalaa jira. Takka keetii kanaa miti. Siigalee? Ani yoo dubbadhe yoo dhiise maaltu si galche. Ijoolleen hedduun warroonni Rozaa dhukkubsatan jiru bar koomantii isaanii seenii dubbisi kuni maal sittiin dhagamin. Eessa akka mucaan kun jirtu beekta abbaan isiitu gabbayee dubbate si maaltu si galche. Kijibni kamaali kati odeessitu. Abbaa caalaa beekta. Rozaa bakka jirtu beekta. Waan isiituun beektu gonkumaa jechuudha. Waan isiitu Rozaan maal akka taate hin beektu. Haguuggattee suuraa namaa kaa'attee tafeedu jechuudha. Ijoolleen meeqa isiif dhukkubsataa jiran isiif bo'aa jiran eessa akka geetti mucattiin kun eessa akka jirtu maal keessa akka jirtu. Takka maal jetti namni maali uumaa rabbii keessallee si galchasin jechuudha takka mootuyyuu
Takkammoo maal jetti namni onnee qabu ulfaa'uu hin danda'u. Tii oduu namni onnee qabu ulfaa'uu hin danda'u. Tii kijibdii akkanuma maqtaa kiyyaan dubartiin ani bira jiru dubartiin ani bira dalagee gale habiibti onnee dhukkuba onnee qabdi ulfaa'uu hin danda'u situ rabbi situ gara kaayaa ani barna garama dhalaan takka kitisii yaaddu akkasitti namni onnee qabu Rozaan asiin dura damgiffiitii qabaa turte. Nama onnee qabu takka nama damgiffiitii qabu lama namoonni kun iddoo itti kufan hin beekanii siin jedha. Si galee iddoo itti kufan hin beekan. Onneen akka nama gootu argitee beektaa? Namni onnee qabu fakkeenyaaf yoo kufe bakka sanitti ni gaggaba. Namni gaggabdoo fakkeenyaaf gaggabdoo ulfaa'uu hin danda'u. Situ beeka situ rabbi situ garaa ka'a. Hin beekate akkanumaan albaatee firaachuudha dhalaan takka hin beekettee wallaahi. Situ rabbi amataa kiyaa namitti hin biraan dalagu jechuudha. Ijoollee sadii qabdi onnee qabdi. Akkamitti ulfaa'uu hin dandeenye eeshi san eenyutu uume? Ajaa'ibdi dhalaan takka akka isii yaaddu bicha asumatu doktora of goote asumatu rabbi of goote asumatu innaa lillaa aboo of sirreessi sammuu kee kana of bani. Yoo barbaadde gabbayee haasa'e akkana jedhi doktora innate akkanaa qabaa waan akkanaa qabaa jedhi dubbadhu. Gisee kana nama jibbisiiftu. Gaaf koomantii babbareedaa mi ijoollee amma koomantii babbareedaa dubbisan laala. Ijoollee hedduu Rozaan nama miskiina. Rozaadhaa sagalee ta'a. Abbaa isiitiif haati isii maraachaa jira. Dhugaadha nuyyuu maraanni isii dhiisi. Isi warra jala deemtanii koomantiin taane nama lama sadii nama lama sadiitu jala deemee afaan banachuu. Si galee kanaaf obboleen kee dhiifama guddaa ani garuu baay'ee dhiifame sin gaafadha. Miira keessa galee dhugumatti Rozaan karaa bahaaraatti illee yoo deemte isiin durwaayyuu dogongorri isii biyya Arabaa keessaa biyyatti deebi'uudha. Gaa biyyatti deebite dhuguma rabbii dubbachuuf sammuu namaa ni cinqama. Obboleettiin keenya koomanta obboleettii keenya sayyoo agartanii nagaraa na nyaatte hedduu garaa na nyaatteef nama marataa qabuufi nama dhukkuba qabuufi. Rozaan nama viidiyoo hojjetu qabdu hiriyyaallee hiriyaa dhugaan qabdu hiriyyaallee hiriyaa dhugaan qabdu nama dhugaadha. Namni gaafa nama barate ni cinqama. Nama baratee nama sanii yoo addaan bahe hiriyaa dhugaan qabaate hiriyaa tara baafattuu hin qabaate wallaahi ni cinqama isinii galee. Kanaaf isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya hedduu takka garaa na nyaatte mucaan suni rabbiin bakka jirtutti lafa deemtutti lafa teettutti rabbiin isii bira haa jiraatu jedha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko keessi kiyana dhukkubeef jechuudha. Maaliif yeroo abbaan isii sun yeroo haati isii sun akkas godhattu san wallaahi keessa kiyyatu na dhukkube. Maaliif ani nin taazabeeyyu namni tokkichi meedi kuulani maan jedhan suni haa wal jibbanillee haa wal dhiisanillee namni badii waliin jaalatu namni bakka badaa waliin jaalatu maaliif caalifte moo keessan soqaa jirti. Ani kan nagarrame jechuudha. Silaa namni namaa fiigu namni namaa birmatu Sayidoodha. Sayidoon akkatti saqalamee jira jechuudha. Saqalamee jira. Samii gaditti lafaa olitti saqalamee jira. Namni dubartii lama fuudhe cinqamaadha. Kana silaa namni silaa Rozaa kana eessa jirti bakka kam jirti jedhee namaa soqu gurbaasanii jechuudha. Gurbaasuun Sayidoo jechuun namaaf yaadu nama isii beeku nama abbaa isii kana beeku. Kanaaf rabbi nama isallee fuula biyyatti deebisee tasgabbeessatumaan deebanatti fakkaate. Kanaaf obboleeyyan kiyya Rozaan wanta kan taatu shakin jedhina takkallee amaanaa jirti. Omata kan taatu wallaahi wanta kan taatu abshira isiniin jechuu barbaada. Du'aayi magodhaaf wanni du'aayi caalan jiru wanni du'aayi kana caalan jiru keessatti namni kan miidhamuuni gaafa namatti waa himatu dhabu gaafa hiriyaa gaarii dhabu gaafa abbaa manaa gaarii dhabu. Hiriyoonni takka hin jiran dhuguma ka afaanii nama sobdu afaanii si sobdee utuu ati rakkatte utuu ati maal taateyyuu kawaan odoo jecha badaa haasofteef jecha isaanirraa si deebisuu hin dandeenye hiriyoota akkasii lafa kanarra guutanii jiran. Kana nuti illee hin beekne. Kanaaf warroonni waan biraa haasoftanii ofirraa maal jettan homa takka faayidaa isiniin qabu. Anallee afaan dubbadheen beekne na dubbisina. Akkuma callisetti callisaan aduu kadeema.
yoo isiniin taane viidiyoo makiyya laaluu dhiifta yookaan immoo wanni na jala fiidee afaan bantuuf hin jirtu kun kana isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya lafa yookiin immoo namoonni akkas gara tiktookitiin waan akkasii qabaattan mucattii taana sagalee ta'aa jedha namoota keessan beekan sheer godhaafi mucattii taana namni wallaaleen jiru hatta ijoolleen tiktookii Roozaa hin beekti Roozaa namni wallaaleen jiru gizee tokko liivii gubbaa turte yeroo hadaamaa keessa turte waggaa kana na fakkaata waggaa kana liivii irratti anuyyuu biyyaan jiru biyyaan baa jira yeroo san liivii irratti argee ture jechuudha Roozaa fi kuulanii bakka sagalee ta'aa fi jajjabeessa dura dhaabbadhaan isin jechuu barbaada kana hamma viidiyoo biraatti walitti deeminutti nagaan turaa baay'isin jaalladha baay'isin kabaja warreen na jala deemtanii na dharrabsitan immoo araba amma jedhee dhiifama isin godhen jira rabbi kiyyaa jecha dhiifama isin guyyaa doon beekamu guyyaa lafa kanarra deeman hin beekamu azala ofirratti hin deemna isin jechuu barbaada dhaamsaan isin qabu tanuma dhaamsi lammaffaa amma qabdanii na jala dhuftanii viidiyoo kiyya dhuftanii na dharrabsitan taanan isa dhuma wallahi ani cikichikin isin beeku cinqaan beeku bilooki bichaa isin godha waan birallee isin hin jedhu yoo tasmaamaanii jettan viidiyoo kiyya hordoftanii bisharee garagara xalabachuu yoo barbaadan lakkoofsi jira haloo jechuu bicha alaa balazaa cikichikin isin arraba keessan mataa namaa cunqursuu mataa namaa gubuu hin danda'u bilookin harka kiyya jira bye bye dhumatta